Ashamaar kafuun akkam jirtu hordoftoonni chaanaalaa YouTube kan taatan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alaas warra jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutuu akka qabdan abdiin hin qaba. Anis obboleettiin keessan nagaa kooti. Nageenyi iddoodhuma jirtanitti dachaan isiniif haa baay'atu. Egaa warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatiin of ta'aa nutti dabalamaadha. Video nasirraan darbu akka simbira ga'uuf mallattoo notification on gochuudhaani nu waliin taasiniin jedha. Akkasumas immoo warreen kanan dura maatii kiyya turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadha. Ammallee haaluma kanan duraatiin jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan obboloota keenya amantii musliimaa hordoftanii Eid Mubaarak baga isin ga'ee guyyaa gammachuu keessaniini baga keessanii sooma hiikatiin isiniin jechuu jaaladha. Ayyaana gammachuu akkasiniif ta'u abdiin hin qaba. Kan gammachuu kan jaalalaa kan eebba isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa itti aansee immoo maaliin qabadee dhufe guyyaa har'aa akkuma beekamu guyyaa hidhaa namoonni baay'een ni beektanii keessattuu duraan illee beekuu baaktanii warreen biyya hormaa dhuftanii kennaa garaagaraa kan jiru ni beektu. Kennaa xiqqaaf guddaa hin qabu. Atau malee namoonni kennaa nama kennan guyyaa hidhaa kana madaami haa ta'u namoonni ቅመሞቼ የኢድ ስጦታችሁን አሳዩ። የኔ የኢድ ስጦታ ላሳያችሁ። ስጦታ ይናቅ ጉሎ ማሻአላ هذه حقي تجرى ورقين كنما وفنن بتما برين كنما اجا وانتو تاداتو سنيف كنمو دندا سان كيسا فكنيا في جولين كوني wantoota isaaniif kenname akkasuma agarsiisaa jiru. Mee isaan keessa aisinoo kam keessa jirtu madaamin keessan number 1 dhammoo akkamii isinin jedha. Maal fakkaata kennaan ramadaana kennaan idaa jechuudha. Namoonni tokko akka maatii isaaniitti akka ijoollee isaaniitti akka maatii tokko keessatti guddatanitti wanta guyyaa sana ofii isaaniitiif godhatan uffataa ta'uu wantoota garaagaraa Ijoollee meeqa keessa mee iidiidhaaf uffanni kan sinii bitame madaamin teecha dhuguma number 1 kan taate duuti irratti hojjedhaa viidiyoo kee kanarratti jechuudha. Madaamin teenya dhugaa lakkoofsa tokko yoona siniin jedhe maal jettu kaakunu uffata ajaa'ibaa nuu bittee umurii dheeraa shidhaaf kennuudhaa ta'u eebbisaashii dhageessaniirtanayee annaa iide gaarii siniif haa ta'u karaa kan kosinitti agarsiisa waan ajaa'ibaati jechuudha. Innaa ofsumaan eegadhaa maal akka ta'e immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Amma laala miskiina kiyya argitanii innaa qamisii baay'ee bareedudha. Uffata kabajaati. Uffata kabajaa yeroo ergaa fudhanneeti turree jirra. Kanaaf kun uffata kabaja keenyati jechuudha. Kanumaan ayyaanasi kunillee haaraa miti dhuguma siniin jedha. Maaliifi kunumtiyyuu nuuf hin jijjiiramne jechuudha. Warreen akka kiyyaas baay'een jiraachuu dandeessu. Kennaa biraa dhiisitoo innumti akka kiyyaa jechuun uffatumti kun guyyaan iidaa kana kan hin jijjiiramne ni jira jechuudha. Namoonni tokko maaliif yaadanii akka ofiisaaniitii wantoota adda addaa guutanii bitanii tirfii godhanii hintini godhan warreen mana isaanii keessa jiraniif kan iyyaan jechuudha. Uffatuma hojiitillee kan hin jijjiirranii jiru jechuudha. An akka kiyyaas ni jirtu jedhee abdiin hin qaba. Fakkeenyaaf baay'een keessan immoo yuuti ani wanti natti dhaga'ame tokko jechuudha. Warri simbira jirtanii warri simbira hojjettan kennaa takka uumaa isiniif osoo hin kennin warreen immoo fira isaanii ta'anii warreen akkasuma ni beektu ni dhufu. Warreen akkasii gaafa kennaa isiniif kennan maal isinitti dhaga'ama isin warri bira hojjetan osoo waa tokko ma isiniif hin kennin garuu warri mana biraati yookiin immoo firri isaanii gaafa dhufe kennaa isiniif kennu warri sun biratti dadhabdanii
halkanii guyyaa jechuudha kan bira hojjetanii yeroodha yerootti waamicha isaanii hojii isaanii kan dugda sinkutu kan dhaabachaa ooltan isaan waa tokko soomas hin godhini gaafa immoo warreen ati guyyaa tokko maa hojjettee fi hin beekne firuma isaanii ta'anii dhafi achitti waan si arganiif kennaa warri isiniif namaaf kennan ni jiru jechuudha warreen akkasii kana waaqayyo isaan eebbisu isaanuma warreen gara jabaatan kanallee isaan alaafisu isaaniin jechuu barbaada. Innaa wantoota akkasii jira isinitti hin dhaga'aminiiti isin jechuu barbaada obboleewwan keenya egaa wanta akkasii jira wantoonni kennaa takka namaaf hin kennine garuu namoonni firra isaanii dhufanii gaafa isinii kennan ofii isaaniif iyyuu xiqqoo salphatanii yookiin immoo tokko itti dhaga'amu yaada jedhuutu na keessa jiraana. Innaa baay'ee tokko natti dhaga'ame haa ta'u malee miti ani fayyaa qaba gooftaadhaaf galatu safa galatu hojjedhee nan argadha jaa waan ta'eef garuu yoo yaaddanii jechuudha ani wanti baay'ee natti dhaga'ame jechuudha warreen alaa dhufee osoo achitti si argu sirrii keetiif qofa kan kenna namaaf kennanii jiru jechuudha. Isaan jechuun namoota waliin dabarsanii kan mana isaanii ta'e kan alaa ta'e kan walqixa kennaa namaaf kennan jechuudha. Isaan kan garuu osoo mana isaanii keessa waggaa meeqa teessee jirtu osoo halkanii guyyaa waamicha isaanii hojii isaanii duddisichitee dadhabdee osoo akkasiin jirtu kan garaagaraanis ilaalle waa tokko kan isiniif hin goonanii jiru jechuudha. Warreen immoo akka maatii isaaniitti akka ijoollee isaaniitti inna guyyaa ayyaannaa dhufu wantoota kamiyyuu waan isaan barbaachisu kan guutaniif uffata haa ta'u caammaa haa ta'u wantoota garagaraa ta'u uffata gaariillee bituu fi baatan kan yuunifoormii jijjiiraniif ni jiru jechuudha guyyaa ayyaana sana. Inna kanaaf namoonni gaggaariin akkuma jiranii warroonni kaanis immoo kanuma itti fakkaanne jechuudha waan akka kan itti fakkaanne numatti si makinillee ni jiru jechuudha. Inna ani kennaadhaaf osoo hin taane akkasumatti taazabbiin keessa kootti maali fakkaataan garaagarummaa dhumti namni yaadni isaa jechuudha. Akkamitti akka nama yaadan tokko natti dhaga'ame jechuudha. Ani kenna isaaniif osoo hin taane jechuudha. Inna kanaaf warreen akka kiyyaa kana isinitti hin dhaga'aminaadha. Waaqayyo fayyaa nuuf kenne jirra hojjetanneetti nyaanna isa qabnu waaqayyo gooftaan nuuf eebbisee nuuf barakachiisu isa qabnutti isin jechuu barbaada. Inna kanadha dhaamsi kiyyaarraa inni itti aanu mooyuudha. Biyya keenya keessatti jechuudha wanti fakkeenya guyyaadhaa kana musliimota sagadaaf jechuudha ba'anii intini mudate jira jechuudha achitti lolli ka'ee baay'ee tokko waan addaatu uumame jechuudha yeroo isaan sagadaa jiranii irra ga'ee jira jechuudha. Innaa kuni ta'uu waan hin qabnedha guyyaa gammachuu isaaniitti waan akkanaa irratti raawwatamu hin qabu. Kuni amantiif amantii walitti buusuudha waan kaayeffatame fakkaata ta'uu waan hin qabnedha balaaleffatamuudha qaba jechuudha. Karaa hundaanuu masgiidii gubachaa jira beeta kiristaanii gubachaa jira lubbuun namoota qulqulluu badii tokko malee baay'ee darbaa jira jechuudha. Kanaaf ijoollee kadhannaa keessan keessatti dhuguma waaqatti biyyi keenya baay'ee nu sodaachisaa jira wanti ishiin keessa jirtu amma baay'ee tokko jechuudha. Keessattuu karaa amantaatiin amma dhugaasiniin jedha akka amantoonni kiristaanii fi musliimni walitti bu'anii jeequmsi addaa biyyittiin akka Sooriyaa akka taatu akka baddu taasisaa jiru jechuudha. Waaqayyo bichaan nagaa isaa nuuf buusu kadhannaa keenya keessattis dhugaa biyya keenya yaadadhaadha baay'ee tokko nama yaaddessa jira dhugaa waaqati. Ani gama kootiin dhugaa baay'ee na yaaddessa jechuudha. Maaliif badii tokko malee namni lubbuun kun meeqatti lakkaa'amuudhumaa jira sababa amantiitiin namni walitti bu'ee beeta kiristaanii gubachaati jira. Amantiin ofii akka lubbuu ofii ta'e namni kamuun beeka amantii isaanii jaalata amantii isaarra dabarsee namni yooma hin jaalata jedhee hin yaadu amantii jechuun lubbuu isaa sila ta'eef jechuudha. Inna kanaaf kadhannaa nu godhaadha. Immoo qaamni dhimmi ilaallatu wanta kana akkamitti dhaabuu dadhabee akkamitti seeratti dhiyeessuu dadhabanii maaliif hin dhaabbanne wanta kana gaafa Wallaggarra ka'ee deemee gara Shawaa deema achi deemee gara kallattii biraatiin baadiyyaa karaa adda addaatiin wal gahaa jira jechuudha. Kuni maaf dhaabachuu dadhabee waaqayyo kadhadhaa dhuguma kadhannaa keessan keessatti akkuma amantii keessanitti waaqayyo biyya keenya godhu
sinin jaaladhaa sinan kabajaa nagana